nyaatame maaloo na baraara. Roobert Kimaatiiwiin kan doolaara hammaaradha jedhee haamileen fiigaa ture amma lubbuun na baasii miila koonaan gali jechuutti ka'e. Inuma fiiga sareenis ammansi qabee si kutadha jechaa dutaa duuba fiigdi. Dorgommichaa booda Roobert Kimaatiiwiin sareen shilingii miliyoona 1.1 na jalaa hattee dorgommii fiigicha maaraatoonii Arjentiinaa Buenos Aires akka lakkoofsa Awuroopaanotaa bara 2005 eegale. Waldorgommii kanaan atileetonni biyyoota garaagaraa fiiguudhaan doolaara itti hammaaratu. Waldorgommiin fiigicha maaraatoonii kun erga eegale waggaa 21 guuteera. Kan baranaas fulbaana 17 qophaa'e. Silas atileetonni addunyaa kanaa kan fiiganii dursanii doolaara itti saammatan waldorgommiin ni jiraa jennaan maaltu isaan dhaaba. Arjentiinas dorgommiin ni jiraa jennaan gurra garasitti qeensuun isaanii hin oolle. Yoom gurra qeensanii qofa dhiisan bakkuma jiranii wal guranii gara biyyattiitti titiman. Addunyaa kanarraa atileetota 300 oltu irratti hirmaadhu malee jedhan fiigee bulaan koottu nyaattaa jedhin. Waldorgommiin kun eegalamuuf hunduu wayyaa ispoortii isaa uffatee dirreetti wal ga'eera. Hundumtuu anatu injifataa lapheen rukutaa. Duu. Kan tokkoffaa ba'e doolaara Ameerikaa 80,000tti siqu badhaafama. Birrii Itoophiyaatti miliyoona keessa harcaatu isaa waliin. Akkamiin jettanii nan gaafatinaa malee. Doolaarri kun immoo ana harkaa ba'uu hin qabuun yaada sammuu atileetota dorgommichaaf dhaqanii dhiphisaa jiruuti. Hundumtuu maallaqichaan qaawwa duuchuun qabaa jedha. Qaawwituun silaa 990. Maaliif bilbilli dorgommicha eegalaa jedhu hin dawwalamuu kan jedhus hin dhabama jettaniiti. Akka waan maallaqichi isa qofaaf qophaa'ee miixuu meeqan booda bilbilli dorgommichi yaa eegalamu jedhu dawwalame. Dorgommii kanarratti Keeniyaa irraa atileetonni 3 dhiyaataniiru. Maaliif kan Keeniyaa dursitee jechuun keessan hin oolu. Atileetii achi dorgommicha irratti hirmaatee nan nyaadhaa jedhee nyaatamee yeroo tokkotu jiraafani. Dhimmi keenyas waanuma isaati. Karuma dhimma keenyaa ijootti yoo xiyyeeffanne wayya jedhee tanani. Dorgommichi eegalame. Fiigichi maaraatoonii kun silaa ni dheerata mitiire wal harcaasuun dhufe. Naannoo kiiloomeetira 25 fiiganiiru. Atileetiin Keeniyaa Roobert Kimaatiiwii jedhamu kiiloomeetira 25 kanarraa eegalee dursuu jalqabeera. Hundumtuu duubatti harcaaniiru. Inni waa'ee doolaarichaa harkatti galfachuu yaadaa fiigaa jira. Kara maallaqa isaanii shilingitti yoo jijjiiramu immoo miliyoona baay'ee ta'a mitiire. Roobert Kimaatiiwiin qofaa isaa arganaa lakki dafqaan booda badhaasittis yaadaa of jajjabeessaa hanga kiiloomeetira 38tti osoo namni tokko itti hin dhiyaatin qofaa isaa dursaa jira. Kiiloomeetira 38 kanarratti rakkinichi kan dhufe. Karaan silaa cufame qofaa isaa irra fiigaa jira. Daandii cinaa lamaaniin namoonni dhaabbatanii haamilee kennuuf. Gidduudhuma kanaan eessaa dhuftee ishee kan hin beekamne sareen tuffitti jette. Qabinii qabdaa jetteen. Nyaatame maaloo na baraara. Roobert Kimaatiiwiin kan doolaara hammaaradha jedhee haamileen fiigaa ture amma lubbuun na baasii miila koonaan gali jechuutti ka'e. Inuma fiiga sareenis ammansi qabee si kutadha jechaa dutaa duuba fiigdi. Kimaatiiwiin miilli jalatti qallatteetti. Iyyee keessaa fuudhe. Karaanoo cufameera eenyurraa baasure. Adaraa miila koo guyyaadhuma har'aa na baasi jedhe. Homaa ta'uu diddi. Didnaan daandii fiigichaa san dhiisee daandii irraa maqee fiigicha isaa itti kute. Garuu sarittiin si dhaqqabuu hin dandeenye. Akkuma ta'etti sarittii irraa qaban. Garuu karaa irraa maqsiteetti saree abaaramtuun tun. Amma lubbuun itti deebiteetti. Maal faayidaa qaba? Atileetota nagaatti doolaarichi kiyya akkasumaan dadhabdu jechaanii ture isa dursaniiru. Ta'us abdii qaba. 2 qofaatu isa dursi. Dhaqqabi miila koo kan fiigdee saree jalaa na baaste fiigii hiyyummaa jalaayis na baasi jechuu eegale moo amma. Atileetonni isa fuuldura jiran lamaanis kanuma biyya isaati. Maal godharee hunduu kan argate karuma kiisii isaatti.
eenyutu sumuunii cabduu namaaf hiixata. Dubbiin qaawwa jenne sanikaa isaanis qaawwa jireenyaa duuchuuf fiigu fiigee bulaan. Atileetiin jalqabarra jiru kara dorgommii xumuraatti dhiyaachaa jira. Funyoon inni kutu itti mul'achaa jira. Kan isa lammataarree akkasuma. Roobert Kibaatuumin isaanirraa hiixuu jira. Waan abdii kutate fakkaata. Tanumaayyuu dhabinnaa laata jedhees ofirra miilata. Amma miileenichi abjuu ta'eera. Inni jalqabaa galeera. Roobert Kibaatuumin afuura citee sadaffaa isaatiin xumure. Waan inni dorgommicha booda jedhe garaa nama nyaata. Seenaatar Keeniyaas tuffiidha jechuu barbaadan. Miidiyaa hawaasaa irratti garuu ijoo dubbii ta'eera. Mee waan inni jedhu yaa dhagee. Dorgommichaa booda Roobert Kibaatuumin sareen shilingii miliyoona 1.1 na jalaa hattee jedhe. Inni miileenichi kiisii isaa galuu mirkaneeffatee ture. Haga sareen abaaramtuu sun itti dhuftee karaarraa isa maksisutti. Silas sareen gurraattiin maal milkii qabdi. Maanguddoo yoo imalaaf ba'an yookaan ilmalti fuudhuuf jaarsummaa deeman karaa isaanii sareen gurraatti yoo qaxxaamurte dhiisanii deebi'u. Milkiitu hin taane ka'a. Roobert wayi dhiisee deebi'aare maanguddoonni guyyaa biraa itti deebi'anii intala fudhatanii garu. Kan Roobert garuu doolaaratu dhabama. Wanti garaa nama nyaatu yommuu sareen Roobert ariitee hafuura kuttu daawwattoonni baay'een qarqara dhaabbatanii kolfaa turan. Dafanii irraa baasuuf irree hin yaalle. Dafanii maaf irraa hin baasnenis gaafii ta'eera. Dhimmi kun seenaatara Keeniyaa Saamson Chaarigaarii aarseera. Isaanis maaliif saree isaanii hidhachuu diddan ilma keenya saree nyaachisan erga ta'ees dafanii irraa hin buusne kun tuffiidhaa jedhan. Arjentiinan atileetii keenya salphisti. Kadhattuutti irree saree gadi hin dhiisan. Atileetii keenya garuu kadhaadhaaf osoo hin taane kabajaan dorgommicha irratti akka hirmaatuuf affeerame jechuun aariin dubbatan. Seenaatar Saamson dubbii kana kanumaan hin dhiisne ministeera ispoortii Keeniyaa qeeqaniiru. Mirga atileetota isaaniitiif falmuu qabu. Dhimmichi dhimma nama tokko osoo hin taane dhimma kabaja biyyaatiin wal qabatudha jedhan. Ministeerri ispoortii Keeniyaa garuu atileetota isaatiif dhaabbachuu akka hin dandeenye ibsan. Gama aangawoota Arjentiinatiinis haga ammaa dhimmicha qorachuuf eeyyamamoo akka hin taane dubbatan. Tarii saree san beekanii gaditti lakkisuu danda'anii waan jedhus shakkaniiru. Yoo sarichi beekatuma Roobert harkaa doolaaricha buusuuf jedhamee gadi lakkifame maal ta'uu danda'a laata? Deebisanii kennuufii danda'u? Haamilee isaa sareen waliin gadiin ariitee ittiin taphachaa turte hoo maallaqaan shallagamuu danda'a? Dhimma kanarratti garuu aangawoonni Arjentiinaa waa tokko hin jenne. Jarattiin akkuma seenaatarri Keeniyaa jedhe san waan beekaa godhanis nama jechisiisa. Waan hundaafuu waan isaan jedhan ni ilaalla. Roobert garuu ayzoon leenca keenya ni mudata. Fiigicha hiyyummaa jalaa ba'uuf eegalte sababa saree takkaatiin hin dhiisin. Sareen safara keessattiyyuu nama ariiti. Kun amaluma sareetii jennaan fiigichi hiyyummaa jalaa ba'uuf fiigamu itti fufa.